Ega obsaan networkii tu baafachiise obsaa networkii baafachiise nuti fakkaate hayyee asuma gara galla mee mu'eefi faayizaatti mee wanni kun yoo zim jenne wanni harratti jirru kun hundi akkuma faayizaan jettu kana oromootuma maqaa oromoo qaban nurratti moggaasanii nurratti ol kaa'anii kaan basaasummaan kaan hoggantoota godhanii garuu jarri kun hundi oromoo wallootii dalaguu takkan jirre osoo oromoo wallootii dalaguu jiraatanii wanni liyyuu haayilii naannoo kanaati waliin oromoonni lola akkamii akka qaban namoonni beeka isaanis yaaliin isaanii maal akka ture nagaha dhaabuu naannoo kanarratti nagaha eeguu godina kanarratti utoo hin taane haloo bahatu yookiin waa'ee sabaa wal qabatu wasamnoo sigee maal akka godhanii yaadatama waan akkasiiti amma federaalarraa ajajni dhufuu jiru poolisoota federaalaatii fi komaandi poosti jedhanii poolisoota federaalaatii fi raayyaan ittisa biyyaa dhufanii fuuldureedhaan bakka barbaadan deemanii abbaa barbaadan qabanii san booda liyyuu haayiliitti yookiin mootummaa naannoo Amaaraatti kennanii mootummaan naannoo Amaaraa jiraattoota godina walloorraa maal akka fedhu namuu beeka tokkoffaa akka Amaaraan lammaffaa ideoloojiin isaanii wanni isaan fakkeenyaaf mirga deeggarummaa abaa'oo deeggaruu tahee saba yookiin paartii biraa oromoodha deeggaruu tahee kunniin hundi akka ni beekna waliin sobnu ni beekna paartichumti biyya bushuu jiru kunuu dhiibbaa guddaa qaba abinirra beekamaa kanaaf raayyaan ittisa biyyaa mata dureedhaan bakka raabshaan jirus dhaqee bakka kaanis dhaqee namoota qabee qawwee hiikee yoo yaadattan namoota 39 ammaan dura qabaman san abbaan dhaqee fuudhe raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaati achi booda jaratti kennanii jarri beenzima sinirratti naqnee singubnaa hanga jechuu bira kan gahame kan ittiin qabaman kan ijoollee tana qabe mootummaa federaalaati achi booda eenyu akka isaanitti himannaa dhiheesse namuu quba qaba ijoolleen tuni meeqa dararamtee amata tokko booda akkasumatti dhiifama isin bahaa jedhanii kuni waanuma barame namni amata meeqa 20 ol 30tti murteessame hanga yeroo barbaadan isa us jechuu yookiin isa afaan isaa qabu barbaadame san afaan isaadhaa mana hidhaatti qabanii achi booda ati bilisaa bahisiin jedhan ijoolleen tun akka bilbilaan nu himte yeroo san yaaddattu nama 3 ajjeeftaniirtan jedhame ragaan salfiin nutti bahee jedhan nutti hiriiraniis ragaa nama hanganaa jira nama 3 ajjeeftan nuun jedhan namoota kana hunda baay'isaa nama 40 yeroo 20 ajjeesanii jechuudha waan nama kofalsiisu namoonni sun amata tokko booda akkasumatti bahan kan barbaadame amata tokko sabboonoonni warri oromoo fuula dura dhaabbatanii haasa'uu danda'an akka mana hidhaa turani har'as wanni barbaadamuu jiru waa'ee dalagataa jiranii ijoolleen tuni amma har'a qaban yookiin ammaan tana qabamanii jedhamanii haasa'aa jiran kuni akka Aliyyuu Seefaan barsiisota adda Aliyyuu Seemataan barsiisaa akka ta'e beektu jarri kun miseensa adda bilisummaa Oromooti sadarkaa adda addaarraa kan dalagaa qabanii ummata kana oggoruun har'a ergaa lama qaba ergaa lamaan keessaa tokko sodaachisa ummata kana akka imaammaniitti qeerroo waan laaltuuf sodaachisa jara kana akkas goone kanas hin qaqqaba qotee bulaa tokko kilaashiin abbaa isaarraa akaakayyuu isaarraa dhaalee mana taa'ee horiittiin eeggatu har'a yoo irraa fuudhan balaan kanarra isaaf guddaan jiru kana yoo sodaachisan ni usanii sinirraa fuunaa takka tanaani kan sodaachisan lama ammoo yeroodhaaf waan dalaguu ka'antu jira akkan dhageetti guyyaarraa kana warra feesbuuka peejii waa'ee kamisee haasaan nama irratti cufanii dhage har'aan kana achii nama qabanii as peejii feesbuukaa cufuu nama irratti bitamtoota asuma jala kaa'anii waan akkasii faa dalagan nama hojii gadi bu'aa akkasii dalaguudha ummati kun akkan dubbanne afaan qabuu jechuudha kanaaf kana nuti maal gochuutu nurra jira maal godhuudha qaba oromoo walloo maal godhuu qaba maal balleessa hanga har'aa gadi Ahmad Gutaka itti deebiin maal godhuu qabanii bidhaa dafee keessatti laamsessan yeroo akka dhagahaa jirrutti yeroo ammaa kana odeeffannoo tokko
yeroo ammaa kana warroota amma duraan hidhamanii hidhaa dafee keessatti dararamanii bakkoota garaagaraa aangoo irraa kaafamanii dararaman namoota tokko amma hojiitti deebisaa jiran yoo dhageenyu namoota sana hidhaa dafee keessatti hidhamanii waan argan godhanii amma immoo gara hojjetaa mootummaatti deebisuu maaliif barbaachise ka jedhu akkasuma gaddaa kan aangoo irraa kaari'anii jiran ni agarsiisa. Namoota tokko jechuu kaan hidhiin mootummaa kennisan jedhanii kaan immoo maqaa araaraatiin mallaqa walitti qabdanii nyaatan uummatarraa akka jedhamu isaanuun mallaqa Dr. Abiyyi maqaa Dr. Abiy Ahmed walitti qabanuu nyaatanii yakkamne isaan san kijibaan mallaqa hawaasa maqaa araaraa hawaasa walitti raabsuu mallaqa guutanii nyaatanii kan jedhu. Ammas immoo qawwee anaatumaa furtee keessa dawwee keessaa fuudhanii namoota hedduurraa fuudhanii namoota maqaa dhahamassan haga tokko deebisanii isaan dhabamsiisu. Wanni kun maalitti yaadameeti mee kana haga tokko irraa nuuf dhugee gati maal godhuu qabnaa isa jedhutti fitarra. Namni asirratti waa tokko isinii hima. Namoonni kaan dalagaa deebisanii kaan dalagaa baasanii namoonni sun dalagaa irraa kaan hogganoota dalagaa irraa waan qabamaniif dalagaa deebisuun suni faana balleeffannaa jedhama. Ijigamni firrisa boojii jedha Oromoon keenya. Nuti miti warra godinaati kan kana dalagu. Nuti miti rakkoon gara biraatiin dhufeessa jedhu. Garuu ragaadhaan warra hidhamanirra dhageenyeerra. Eenyu faajjeeftanii dhugaa jirtu baasaa nuun jedhee warra godinaa bushitoota godinaatu nutti bilbilee isiniin nama ajjeeseerra nuun jedhanii nutti kaanii jedhu turan. Afaan isaatiin fakkeenyaaf namni mana hidhaa san keessa ture tokko dagaleedhaan waan inni haasaa ture dhageessaniirta. Yeroo san mana dasee mana hidhaarra har'a hoogganummaa deebisanii isanii nun ajaa'ibu sun hojii pippiiti baatii sadii Kamaal Galchuu dalagaa mootummaatti kennanii achi booda ari'atan baatii sadii Oromoo harka dhoksisanii achi booda hojiin danda'u kunii deeme asii jedhaniin Kamaal Galchuu poolisii Oromiyaa ta'uu danda'u waan nama kufalsiisuudha kunis hin ajaa'ibin tokko lammaffaa ofii haadhii hattuun intala amantuusa jedhasanii. Dr. Abiy kamisee dhufuu fi jaanii uummataan Dr. Abiy silaaluu dhufuu fi mee aanaan hanganaa gaalaa hanganaa kenne aanaan hanganaa gaalaa hanganaa kennaa jaanii akkuma beekamu wanni qaaliin horiirraa wallotti gaalli tokkichi 30-20 ol akkas baasa hanga 30-40 qabaasu jira. Sanni walitti qabanii gaafa waa san hunda walitti qaban Dr. Abiyyiin dhufuuni oolee jaaniin. Dr. Abiy dhufuu fedhu yookiin isaanumaan xiqqoomee warri bilchiginnaatti jabaadhaa maallaqaa hedduu miliyoon 1-2 walitti qabanii gaalaa kana malee sangaa meeqa walitti qabanii sanga walitti qabatanii ka'anii Dr. Abiyyiin hafee jedhanii uummanni yeroo isaan kana gaafatan maallaqa araaraa jedhanii gaafatan kana gaafatuu qaba kana kan gaafatamuu qaba. Inni ukkaamsaadha ukkaamsaan waan dura kaa'atameeru akkamitti akka ukkaamsa har'an jalqabne. Seera tolfatanii kaahatan ummata gaafa dura godina kana jigsuu kaanii jigsuun akka eeyyamamne arganii ummataan walitti bu'anii asirratti waan tokko waan jechuun qaba. Namicha har'a Aliyyuu Hussein Facebook irratti maqaa isaa barreessisan gaafa booraatti qawween dhukka'u Liyyuu Haayilii waliin qawwee nutti dhukkise jedhee warri booraa haasa'u ani hin dhugeessine. Kuni tasuman ta'uun jedheen biyya abbaa haadha qabutti nama miilii meeqarraa deemee dhufee nama lolu waliin hin loluun jedhee morme mataan kiyya kuni har'a dubbiin naa gale. Kallattii ummata kanaa waliin qawwee Oromootti dhukkaasee jira. Yeroo saniif ummata baqatee achii booda dogongora jedhamee waan meeqa jedhamee hafee jira. Dhageenyeerra bitamtooti kana akkanaa godhan. Kanaaf duula isaan duuluu jiran Oromoon beekuu qaba. Har'allee beekuu qaba Oromoo walloo naqqa'uu qaba. Duulli deemaa jiru kana malee waan biraati. Maal godhuu qabnaa isa jedhuuf ammoo wanni barbaachisu jalqabuma wal amanuma dhiisuu kalaas. Amma wal amanuudhaan hundi tuni kan dhufuu jiru. Kana booda wal amanuu dhiisuudha. Inni meeshaa qabu meeshaa isaa qabatee karaarraa maquu. Meeshaan kamuu nageenyi hin jiru. Har'a yerooti karaarra deemtoo si dhiisan guyyaa biraa guyyaa sirraa fuudhan qabataniidha. Tokko. Lama warri asirratti miidiyaa gadi baatanii haasoftanis ta'e warri kaan ergaa asumaan illee dabarsa warri madda nageenyaa illee waan Oromoon walloo naqqa'uu qabaa asirratti hunduu namni hirriibaa wal kaasuu qaba. Guurramuuf deema namni lolamuuf deema waan biraa miti kun lola. Gaafa namoota ija ijoo keessaa fuudhan warra kaan loluunis aamuunis
waan takka godhuun nama hin dhibu. Agarreera dheengadda maal gochaa turan qabeenya walloo kan ta'e Oromoo walloo guddeessi yookiin godini keenya caatiin jimaan ji'a tokkotti yookiin qotee bulaan tokko amatatti maal akkamitti akkatti jiraatu. Seera kamiin jimaan halkanuma tokko lafaa ka'amee gabeematti ibidditti qabama. Maal nu dhibee kan eessaa akka dhufe ni beeku. Ammaan duras yaaliin maaliif akka godhamee ture akka caatiin badu. Caatiin fedhii isaatiin qotee bulaa yoo balleessee waan isa faayidutti jijjiirrate ni feena. Ammallee caatiin waan gaariidha jechaan jiru. Haa ta'u malee halkanuma tokko lafaa kaanii naggaadee kuma meeqa baasee bitee fide magaalaatti ibiddatti qabu wayyamoo dura barsiisutu caala. Kan tanatti fakkaata. Ayyee buleeyyan biyya kaanii illee akkanuma carraa dabarsa. Ayyee gara faayidaatti dabarsinaa faayidaan ni jirti. Feizaa Ahmed mee waa'ee jimaa kanaa yeroo hedduu keessatti irratti barreessaa turattee haala nama gaddisiisu harmee keenya osoo hin harka jala qabattee kadhachaa jirtu poolisoonni irra dhaabbatanii jimaa harkaa butanii caccabsanii gubaa turanii waan kana dubbachaa turte Feesbuukii irratti yeroo hedduu maxxansaa turatte. Amma biraatiin immoo ammalleen walloo keessatti magaalaa Caamsaa haa ta'u Sanbatee haa ta'u Baatee haa ta'u achi keessatti jimaa harruma kana lafaa kaanii gubuun maaliif barbaachise? Asuma immoo gara naannoo Affaaritti ergamaa jira jimaanii argaa jirra jechuudha. Gaafa dheengadda dawwee kiloonni baname aanaan harxummaa fursee caffaa itti gaafatamaan aanaa harxummaa fursee caffaa jimaa konkolaataa tokko fuudhee fe'ee garasitti malee gara Affaarii malee jechuun taatiin gara Affaarii deemaa ture garuu Caamsaa keessatti maal adeemsisaa odootiin harka raaftee jala qabatu maaliif barbaachise? Kaayyoon isaa kunoo maali? Dhuma irratti immoo yoo dhaamsa qabaatte maal gochuu qabna tokkummaan keenya warri biyya alaa jirru kun akkamitti wal hundeessina gama miidiyaatiinis ta'ee aktiivistoota keenya bakka garaagaraatti gurgura dhageettii kennuun akkamitti mijataa walitti dhufnee hayyoonni keenya akkamitti wal mari'atuu qabna ka jiranoo akkamitti jabeessuu qabna kanarratti irratti dabarsamee akkamitti ilaaltati waan saccamtii kanarraa ka'e. Ayyee galatoomii obboleessa kiyya ilaalamoo wante. Galatoomii deebanii gaaffii bareedaadha obboleettiin keenya yookaan haadhi keenya yookaan immoo akka nu ta'uu dandeessi namtittii suni gadi ba'anii jimaa magaalaa Caamsaa keessatti akkasumas Sanbatee keessa akkasumas dafee irratti warroota tiraanspoortii ofii isaaniitti gargaaramanii deemanii yookaan immoo bakka galii baasuu danda'a bakka uummanni itti bituu danda'u yookaan immoo kan uummati itti baay'atuun qarshii argachuu dandeenya ilmaan keenyatti barsiisuu dandeenya ilmaan keenyatti waa gaarii hojjechuu qabna jedhanii jimaa san bitanii maallaqa guddaa kaashiitti bitanii deemanii dasee yookaan immoo Sanbatee Caamsaa gidduutti jimaa deemaa ture. Osoo uummata kanaaf barumsa kenniif osoo uummata kanaaf waa tokko ittiin himin haadhi teenya osoo boossuu waan sin ajaa'ibu haadhi teenya suni sun amma Oromoo wallootiif maalii gaafa jennu jimee gubachuun laalina. Kaayyoo Oromoo walloo jimee gubachuun tokko Oromoonni walloo tokko addunyaa horsiisa loonii horsiisa lama gaala horsiisa sadaffaa jimaa qabna afuraffaa lafa qonnee ijoollee qotee bulaa irraa baanee jechuudha. Oromoo walloo diinagdee keenya jimaa gaala loonii lafa qotachuudha jechuudha. Oromoo walloo sanaan ala waan biraan qabnu akka uummata gariin jechuudha. Kana dadhabsuudhaaf gaafa kuni dadhabee haadhii hiyyeessaa barsiifachuu sabboonummaa hiika naashinaalizim jedhu san barattoonni ishee yookaan ilmaan ishee ol guddachuu hin danda'an tokko jedhe. Lama uummata wallootiif qabeenyi kunii fi bizinasii irraa argatamu kuni meeshaa isaatiitti hidhatee saba isaa kabachiisee daangaa isaa ittisee Oromummaa isaa kabachiisee bulaa ture jimaa sanii jechuudha. Jimahii suni tooftaa qabsoo Oromoo laaffisuu irraa isa tokko jechuudha. Sadaffaa waa'ee jimahii Caamsaa irraa fa'amee naannoo Affaarii deemu gaafa Caamsaa irraa fa'amee naannoo Affaarii gurguramee kan Caamsaa laaffatamu Oromoonni naannoo Caamsaa jiran aanaa torban irra jiranii sabboontoota dhugaatii fi sabboonummaa hiika isaatii yookaan immoo lafeetti caccaban waan beekaniif jara kana laaffisanii gara naannoo biraatiif bizinasii uummata Affaarii kaasanii yookaan immoo uummanni Affaarii Caamsaa irraa fe'achi deemu Oromoo ta'uu mala, Amaara ta'uu mala, Orgobbaa ta'uu mala, Affaarii ta'uu mala. Kuni sabaa fi sablammii wal maki qabeenya isaanii horotanii meeshaa itti bitatanii Oromoota walloo jalaa gubaa isaan kana laaffisuudha jechuudha. Keenyan laaffata jara san immoo bizinasiin isaanii ol ka'ee Oromoota walloo irratti ganamaa galgala akkuma roorrisuuf ka'an kana nutti roorrisanii asiin Affaarii roorristi asii Amaarii waraana Saaminoo Siggee ijaaramee jira Saaminoo Siggeen du'e malee jarri
akka isaati ni jiranii jechuudha. Nama 50,000 ol nami leenjii lafa jira. Kuni walloo Oromoo loluufi malee Oromiyaa loluufi miti. Gaafa walloo cabsee fixate Oromiyaa taree akka barbaade mormarraa kutaa jira jechuudha. Oromoonni walloo xiqqaannullee saphannullee ummata lolee amansiisee ofirraa deebisuu danda'u waan ta'eef ummata kana laaffisuu ta'a. Warra saniif garuu biizinasii guddaa ta'ee meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa Yamanirraa bitatanii Oromoota walloo isa keenya irraa guuraa isa keenya laaffisa sanii biizinasii ol kaasuun kuni Oromoota walloom jedhu qofa sabboonummaa dhiisi. Oromummaa walloom jedhu kana Oromoo walloo osoo hin taane walloo Amaaraanoo akkuma jedhan sana naannoo Amaaraa keessa jiraachuu isaanii ilaalan isaan. Walloma kan afaan Amaaraa waan dubbannuuf Oromiffa dhiisanii gariin loqoda afaan Amaariffaan dubbatamutti sabni kuni saba Amaaraati kan jedhu akka lakkoofsa mijatu saba kana mata duree isaati. የኬሚያ አስተዳደር አኩመ ጀራን ሰነት ኢሳኒ ሞ ማለት ቹ በርባደን የኬሚሲ አስተዳደር የአማራ አስተዳደሮች አከ ጀራን ሰነት ንፉደተኒ ኡመተ ሰባሰብ ለሚ ወጅኑ ኢዳኒ ኦፊሳሊ ኦላንቱማኑ ረፋ ይደመኒ ኦሮሞን ሞ አከ ቦአጅራቱ አከ ሰቦኑማ ሳልልፍነ አከ ኢልማን ሳምበርሲፍነ ኢረቲ ሲርበማ ጀቹለ ኩኒ አጀንዳ ጉዳ ኦሮሞቶ ወሎረቲ ዴማ ጅሩዳ ጅሜ ቁባቴ ከነመታ አሩ ሳት ይላልና ዋቱ keessa jira jechuudha. Afuraffaa waa'ee ummanni keenya naannoo keessatti achumaa dhufanii ummata keenya irratti hololaa jiran kuni ummatuma keessaa dhalatanii Oromuma keessaa walloo ba'an garuu quuqamni sabummaa yookaan Oromummaa jedhan san hin beekan erga guddatanii Oromummaa Facebook yookaan immoo erga miidiyoonni garaagaraa dubbatanii of ta'anii akka nama of ta'ee fakkaatanii sabboontoota keenya warra nyaatu jiru keessaa tokko awwal busheeriiti jechuun namtichi kuni warra kaleessa dawwee keessatti rasaasa ummata kiyya irratti labsaa ture keessa faristi namticha sanaa jechuudha. Har lammaffaa mana Adamaliitti yaamanii Aliyyusee kan yaamsise isa mataasaati isa yaamsise Aliyyusee raayyaa ittisa biyyaatiin qabsiise jechuudha. Namtichi kuni gaafa aangoo dhufu maqaa sabboonummaatiin nama cimaadha. Oromoota walloo bulchuu danda'a. Lola gara biraallee irraa dhufe qolachuu danda'a nama jedhamee dhufeedha. Garuu namtichi waan sin ajaa'ibu keessatti ummata walloo maallaqaan gurguratee ofiisaatii garuu galgala halkan gadi hin ba'u. Galgala gadi hin ba'u. Ganama garuu raayyaa ittisa biyyaatiin komandi poostii Oromoo walloo irratti akkuma labsame komandi poostiin baateera ni jira, harxummaa furseera ni jira, jiillee ni jira, sanbateera ni jira. Kuni komandi poostii barana osoo hin taane baroota lakkaawwamu akka ummata wallaggaa irra labsame sana walloo irratti labsame si yaadachiisayyuu jechuudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo kamisee dhufuudhaaf yookaan immoo waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudhaaf hayyuu Oromoo itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo lammii bayyanaa natti himee jira jechuudha. Gaafa walloo kamisee seenuudhaaf waajjira eebbisuuf dhufanii dawwaa caffaa osoo hin seenin harxummaa fursee as darbanii sanbatee as darbanii jidduu sanatti komandi poostii jira. jedhanii ummata makiinaa dhaabsanii turan. Maaltu ta'e jennaan komandi poostiitti walloo irratti jira. Komandi poostiin kun walloodhaaf faayidaa qabamoo miidhaa qabaa naan jedhe hayyuun sun ana keessaan dhufe. Komandi poostiin walloodhaaf faayidaa hin qabu. Ummata keenya sodaachisuu fi qotee bultoota keenya qeerroo karaarra deemtu saawwan tiksitu qawweerraa guuranii tumuu yoo ta'e malee komandi poostiin faayidaa nuuf qabu hin jiru hayyuu koo jedheen ibsee akkasitti narraa fudhatee wal gaggeessine hayyuu Oromoo sanaa jechuun wanti walloo keessa godhamaa jiru wanta alaa dhufe osoo hin taane wixinee kadeessa kamisama keessa ta'anii oosisima ta'anii shaayii dhugaa asiira isaanii dhugaa ta'aatuma qindeessanittu ammii moo'ee qindeesse Hamzaadii qindeesse Adaamaa gaafa deemanii citeen isaanii na bira ture jechuudha. Xaayyee dandanaa Feizaa yeroon teenya waan nu jalaa cufaa jirtuuf waa'ee jara kanaa haga tokkorraa haasofnee jira asuma deemnee waan kana rakkina keenya kanaan bal'inaan itti deebinee haasofna rakkoon qabu irraa guyyaa biraa irratti amma uummanni keenya warri biyya alaa akkamitti wal ijaaruu qabaa akkamitti wal dhagahuu qabaa eenyuuf gurra akkamitti kennuu qabaa warri biyya keessaa hoo osoo tokkummaa warra biyya alaa ofarraa eeguun kan achi keessatti akkamitti wal itti deemuu qabaa waan kana irratti mee gaggabaabsiisi dhaamsa uummata keenyaaf waan qabdu yoo qabaatte jechuudha. Dhaamsa kiyyaanii qabu xumura irratti yaada keenya golabuuf jecha Oromoo walloo biyya keessa jiranii fi Oromoota walloo biyyoota garaagaraa irratti faca'anii jiraniif dhaamsa tokko kan biyya keessa jiruu fi hattoota akkasii kana irraa fagaachuu garaa ofiitti ibsuu dhiisuudha tokko iccitii ofii himuu dhiisuudha.
bakka fedhayyuu haa ta'u maamucaa beeraa isaatu hin taane hiicitii laachuu hin qabu tokko. Lammaffaa maanguddoonni keenya warra dorfamanii wanta akkasii godhamu sani qeerroo timanii qeerroon mari'atanii rakkoo jiru kana furuu qabanii jechuudha. Tokkummaadhaan wal tuffachuu dhiisanii tokko akka barateen, tokko akka hin baranneen, tokko akka qotee bulaatiin, tokko akka nama immoo qubee lakkaa'eetiin wal jala hiriiruu qaban kan biyya keessaa dhaamsi kana. Kan biyya alaa jirru fakkaattoota akka kiyyaatii fi fakkaattoota akka keessanii kanaa jechuudha. Dhalaa dhiira osoo hin jennee gurraacha diimaa gurraacha adii osoo hin jennee fokkotaa bareedaa osoo hin jennee saalaan osoo addan baasne tokko taanee rakkoo saba keenyaa kan irratti xiyyeeffannee karaa sooshaal miidiyaatiis karaa dandeettii rabbiin namaaf kenneef hanga barannetti hanga beeknutti hanga qubee lakkoofnetti hanga siyaasa jaarraa kan 21ffaa keessa jiru kanatti wal jala hiriirri wal arrabsu osoo hin taane tokko taanee ijaarramuu qabna. Akka ilmaasiin komandoo, akka ilmaan afran qalloo, akka mancaaftuun lama ijaaruu qabna. Uummanni kun gaafa rakkoon ijaarraman duruma ijaarramanii lafa jiranii gaafa rakkoon xaxaq jette saba isaanii biratti waan barbaachisu dooraaraan gadi haranii jechuun nuti yoo har'a yoo rakkadhe kottaa Feizaan rakkatteetti jennee gola keessaa wal barbaannee goodaa keessa deemnee wal barbaannee wal soqna. Gaafa wal soqna iyyuu waliin galu, wal arrabsu, wal tuffachuu ana beeka ati hin beektu. Kanattu nu rakkisaa jira. Oromoo Walloo gabrummaan keenya tokko tuffii walii qabna. Hanga tuffii Oromoo Walloon keessaan bahinitti tokkummaanis hin jiru. Roorroon nurraan dhaabbatu jaalalli uumamu bilisoomuu miti mataa kiyyatanii Feizaa Ahmed bilisummaa sammuu argachuu hin danda'u jechuudha. Walii galuu qabna obboleeyyan kiyya. Yoo waliin galle socho'uu hin dandeenyu wal sakaallee qabsoo keenya kophaatti qabsoofna. Dhimma qabsootiin gaafa dhufe dhimma biraa siyaasaa fudhateeti jibbaatti fuunee Oromoota walirraa faffagaataa jirra. Nuti ilaalchi keenya tokko taanee saba Oromoo Wallootiif qabsoofnee garee tokko ta'uu qabna. Kophaa qabsaa'uun faayidaa nuuf hin qabu. Dhaamsi hin qabu kanuma obboleessa kiyya galatoomaa deebanaa horaa bulaa siniin jedha. Rabbiin umrii sinaa dheerasuu bilisummaa argaa saba keessaniif dhaabbattan kana arjoomaa siniin jedha obboleewwan kiyya humaan jedhu galanni keessan guddaadha. Ayyee galatoome Ahmaditti dabra. Ayyee Ahmad atillee gaggabaasii uummata keenyaan haaluma faayidaan jette kanarratti aktivistoota keenya warra ammaa kaaba Oromiyaa keessa jiraatan osoo warra Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawaadhaaf falmu jala osoo fiiguun taane wanni kun warri Finfinnee gabroonfatee fi warri Dirree Dawaa gabroonfate warra Walloo irra ce'ee achi dhaqee osoo silaa uummanni Oromiyaadhaa haleessa Walloo irratti deebi'ee diinarra ulaa isaanii ce'uun biqicha kanarra darbee jechuudha. Walumaa galatti dimsaa jirmatti gabaabsiifnee aktivistoonni keenya warri nafteenya yookaan amaarota keessa jiran kun akkamitti wal qabnaa tokkummaan keenya akkamitti wal qixxaatee ijaaramuu qaba Ahmad carraatti fayyadameeti. Ayyee sagaleen kee ba'ee jira. Ayyee asirratti waan tokko waan itti dabaluu jiraatee ammallee dhaamsi kiyya waa'ee Oromoo Walloodhaa wal dagatuu fi wal tuffatuu wal jala hiriiruu dhabu waan tokko kaafneetu waa'ee jaaramuudhaa yeroo jenne akka amma ishiin jettu kana kutaaleen biraa Oromiyaan akka wal jaaran kana wal jaaruudhaaf wal jaaruun illee kan dandahamne waan nu godhan waan Oromoon beekuu dhabu keessa yoo wal jaarra jennee namni 50 walitti qabamne 51ffaa lammaffaa dallaalota biyyarraa as kaahamantu jira. Isaan nu dura kaahanii yoo maallaqa ta'e yoo iccitii ta'e waan nuyi asitti goone hunda jara harka buusanii yoo maallaqa ta'e yeroo masan nyaatanii asii gadi bu'anii inni maallaqicha nyaate asii isaanii galaa yoo iccitii ta'e hundi isaan harka jira. Nama 50 san keessaa lamaan hundi uduu waliin lolle nafu. Kanammoo nutu beekuu dadhabee bakka kana gahe tokko kana naqqa'uu qaba. Lama har'a kan sagalee ta'uu danda'u nama niitoorkii Itoophiyaatiin ala jiru. Biyyatti niitoorkiin sagalee waasaabii waliisa jiraniinuu hin jiru. Ni beekna amma takkeedha. Qotee bulaan keenya yookiin isa saana waayifaayi dachaa jedha san namni fudhatuu danda'u jiru. Kanaaf warri biyya alaa jirtan warri biyya namaa jirtan sooshaal miidiyaa irrattis tahee waanuma danda'ame ummata kakaasuu irratti ummanni waan kana akkaataatti falmatu kakaasuu irratti walii galuun wal jaaruu irratti hojjechuun qooda Oromoo Walloo hundaahuu akka tahuu kuni dhaamsa kiyya.
Ayyee galatooma ulfaadhaa keessummoota keenya fayyaa rabbi isin haasin ulfaadhaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenya guyyaa har'aa rakkina teeknikaa hedduu waan mudachaa tureef hoffoon shaasiniin jecha. Egaa marii keenya guyyaa har'aa godhamnee jirra. Illee inshaallah waa hedduu irraa hubatan jennee abdii qabna. Dhaggeeffattoota keessanuu wal jajjabeessaadha. Waan hayyoonni keenya ittiin jedhu dhagahaadha. Rakkoo cimtuudha. Warri har'a nuti taphataa jiru kun kashalabboota dikeerraa walitti hangoo itti kennaniituma nuti taphataa jira waan ta'eef hayyoota keenya dhaggeeffannee wal jala hiriirree inshaallah nullee nama diina kana injifachuu dandeenyu inshaallah. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaarraa asumarra goolabnee jirra kan waliin ture nama ho'icallaadha gama waraabbii kaameraatiin obboleessi keenya Ibrahim Aliyyi. Egaa yeroo biraatiin walitti jedhutti nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.